haguma isin walitti haasoytanii walitti dubbatan kana mi'a kamtu sagalee keessan kana waraabee baru waan bira ittiin barbaaduuf ta'a. Kanaafuu isin waltaa wal qabadhaa wal qabummaan obboleeyummaan atis isin beeytu isin beeytu wal barattanii wal qabattanii. Kanaafuu isin akka gidduu keessan qilleensa namni qilleensa isin keessa naqaa ajandaa isin godhachuu barbaada. Namni gidduu keessan seeneetiniin waa barbaadan yeroo ammaa kana miidiyaa kana gubbarratti ani waan taasifaa jiru namni siif yooma kee yookaan gaaroma kee sun ta'an hammeenna kee waan barbaadu obsa jabaadhu fadiyee sirritti obsa qabaadhu maaliif rabbiif jetteeti waan kana kan gootu dura siif ofitti badhiste ammas deemtee fuute hin dhagahin jecha dabbalas ta'e jecha eenyumaatu nama tokkootu hin dhagahin abadan jechuu kanuma isiniin jedhaa ulfaadhaadhaa galatooma arafatee fatee isin jaalladhaa isin kabajaa umriin dheeradhaa galatoomaa ulfaadhaa akkas jedhee namaaf bakkiin kennina okay. Yes. Bado lima. Waalaikumsalam. Para ya sanitui. Mali. Jira. Bika ada bu baik nama inshallah lafti na baritu takka jedha. Lammaffaa dammoo isin sadana uyyuu deebii gaa qofa kennitanii deebii gaa dhugaa rabbi akka addaatitti isinirraa gammadeen beeku ani deebii san hundeeffatan jedhaa ture baga deebiftan. Tokkoffaa ilmi namaa duniyaa kanarra jiru anka arafaati illee nan gumne ka dabbaali illee nan gumne namittiin ganama isii as fiddee tappella kawani ka arafati ramatan sanira ni fiddu ka ufi fidde male ka arafati timiti takka jedha isinti man ani halima yo ulfoftes tanan isinin galchu waan isiti hundi nama waan biraarra jira garu dubartii daatee hoo dubartii akkasitti qaanyii keessaa baate saala keessaa baate adaba keessaa baate akkasitti dubbattu dhugaa rabbi mataa nama cabsa. Kun arsiistay ganda kamiinuu ta'e rakkoon qabu dubartiin hin dogongorte osoo dogongorteeyyuu adda gabbaatee hicciitii fi akkasi fincoofte malee hicciitii isii fincoofte isinitti hin fakkaatina. Ragaa isiin fidde sunuu ragaan ka isiiti. Maal godhaa turte isiin gaafa guyyaa 15 booda ka isii fidde malee kan nama biraan finne deebisaa deebifirraa dhama'aan kunni akkami abbaa arge quba isin kaa. Dhugaa rabbi osoo lafarra isii argeetii qassan billaa isin dhiisuwan. Tokkoffaa irratti namni satarii namaa baasu inni nu satarii fi baaseera. Dubartiin gisee akkasitti nama arrabsitu namni karaa irra fuudhanii gatan argitanii karaa irra gatanii fuudhanii bakka fuudhanii hin jenneeni maaliif si arrabsa isee? Sababni si arrabsanii maal? Namni bari hin galatoofata. Baararraa fuudhanii nama galanii akkamitti fuute jedhanii ilmoo nama arrabsan dhakaa caala namatti ulfaata. Beeka harka walirra qabne malee beeka hin dubbannu jennee afaan keenya ukkaamsannee oolle malee akka nu arrabsaaran illee akka nu xiqqeessaaran wallaalleetii miti. Haa ta'u garuu jarri tunuu wal qabattee adda garaa nyaattee na osoo namni miliyoonni as keessa jiru daa'imman tunniin barseen martuu bar jireenya ofii dhiiga danfee fuudhee kafalata malee tola keessan galu waa beekuu qabdan. Isin ka isinitti himatte na gargaaraa birrii dhabe isiniin hin jenne. Bakka jireenya natti hadhoofte. Dalagadhee naata saakka'aan jiru. Deemee mana madaamiillee dorgomeera naata saakka'aan jiru. Ofii kiyyaa of dadhabee jireenya kiyyaa fi ani kan nama miidhaaruuf namaa fi miti jettee dubbatte wattiin tun. Isin wanni si irratti chaappaa dhawattani waa'ee ulfaa malee maal inni? Ka ajjeesaaru meeqa kam osoo wanna sani ulfa sanillee ta'e. Akkam ilmi namaa dubartii akkam satarii namarraa baaftee akkas nama arrabsiti. Akkam nama agasii irra gabbaatee waan san dubbatti. Isin maalirra jirti? Bikkam san taramteer bikkam mana jirti. Garuu baga wal argitanillee baga taataniifillee namaa ta'uu rakkoon qabu. Argitanii galata malee rabbiin bira galata argattan malee gadoon argattan. Ilmi namaa garuu yoo akkasi wal arrabsu yoo akkasi kabajaa keessaa bahee wal miidhu namatti ulfaata. Isin ammallee taanaa waan dandeettaniin gargaara bira dhaabadhaa. Waan qabdaniin gargaara. Garuu akka isin satarii baafte sanii adda osoo ijoollee isii bira jirtu tun satarii isin beekin namni duuba nama satarii nama akkamitti beeka?
argite akkas irraa haasofti isiin dubartiin sun jaarsa qaba jetti maaltu sin fuudheera ka akkana kana heerumneerra jettanii dubbattanii eega jaarsa qabaatte namaa miti jaarsuma ofii saniin saalfattu dubartiin gisee akkasi gabbaate namarraa dubbatte isiin dubartii ta'a namni bar sagalee dhiiraatu mana keessa hoo jiraate akkasit gabbahee nama arrabsu ilmoo dubartii ilmi namaa dogongoruu danda'a jiran wanta isiin hin qabne irra kaanii dammoo maqa balleessaadhaan jireenya namaa akkamin namni balleessa hin arganiirani way dhiira taatee isii itti aseente waan wayni kun dhiira isiin taatee ofii ofiitii hojjette waan kanamaaf akka jette sattarii namaa gabbaaf kanaaf dammoo baga isinillee sattarii sanuu gad hin baafne baga rakkinna isiillee gabbaataniitu hin dubbanne baga warra irraanuu dhufte garuu dubartiin hagattii san eebii namaa gabbaatiin dubbatu osoo eebiyyuu qabaatanii adda akkasi gabbaate isiin nama miliyeena isa irratti satarii ofii baaftu ka akkanaa kanniintu heerumneerra jedhee maqaa fi mana kaahee bira ta'a maaf nama kana maaf saalfachuu dhabde osoo nama wanna dogongora fedheeyyu ta'e maaf dhoffachuu dhabde dubartii wal kafanti wal dhossiti rabbiin illee walii kafanaa jedhe osoo isiin usan qabaatteeti ilmi namaa isiin waggaa guyyaa ji'a torba isii horattee guyyaa lama ilmi namaa hagattisa namatti hin faalu baga sitti illee faala rakkoon qabu ilmi namaa wal gargaara kun gandummaa miti rakkataan wal gargaaruu wama jiraati jarri illee isii caala qabaatteeti miti rakkata namni hunduu danfaan bula kanaaf galatoomaa garuu wanti tana jechan taane ammallee akkasiin tarkaanfii lubbuu fi irra fudhattu godhaartan malee mul'attii tana akkasiin dammoo asirraa deemtu godhaartan malee namni isii gargaaraaru hin jiru jara na dhiisaa mul'attiin tun haa jiraattu dalagattee hookii jijjiiramuu dandeetti yookiin dhiisuu dandeetti dhiisaa rabbii jedhaati waa'ee mul'attii tan warri dhiiraa ammallee dubartii irraan dubbatinaa dhiisa haa dalagattu haa wallaaltu haa dhiiftu akkamiin namni hicciitii namaa haasa sida dhiira taatanii waliin waa akkasii gootaniirta immoo gisee ragaa irra baatan isinoo boru ragaan keessan maaltu duuba keessan jira kanaaf dhiifama naa godhaati isin baga hin dubbatini baga wanni akkasiitu dhufte isiin gabbaatee satarii isii mudhifte sun ka ofii mudhifte malee ka isiitii miti ani hin beeku jette waa akkatte mee ammata gootan anaa miti jette warri isii waliin jiru iyyuu hin argine jedhaarani warri watara jiru akkami arga silaa hoo nama mataan illee dhukkubu yoo dhibee biraallee qabaate isin ka beettan waa'ee san malee hin beettan garuu dubartiin atillee waa ilma kan kee irra gabboru ilmoo tan tee irra ga'u sirra ga'u hin beettu satarii namaa gabbaatanii dubbatina wama fedhellee hoo ta'e walii kafanaa jiran namni waliin jiraataaru walii kafanaara ka alaa walii kafanuu akkamitti dadhabte ilma namaa taatanii heerumne bultii qabna jedhaa gisee achirra haasoftan san wannummaa isin fuudheeraa sunuu dhiiramo maal inni dhiiraa waliin jirtammoo beeraa waliin jirtu namni akkasi gabbahee an jaarsa qaba an bultii qaba an takkasii jettu ati bikkan mana jirta bikkan maqaan kan kee dhokateera isi faadhuu gisee deemtu san gisee salphina isii gabbaasuu deemtu san kan kee gola maaltu jira waa meeqasitu daduuba jira kanaaf wal sattara walirra dhaabbadha heerumneerra jettanii maqaa dhiiraa waamaa maqaa namaan nyaatinaati osoo heerumtanii raattanii osoo bultii qabaattanii adda akkasi gabbaatanii sattarii namaan baaftan anka jedhaaruufillee abbaa jedheef qaba oo barbaaddan na gaafachuu dandeetta ani haliimaadha kanaaf galatooma ulfaadha galatooma talii maama galatooma warri yaada qabda yaada ibsadha kanaaf ammallee taana ampuu hedaa afaan keessa akka waan dubbanne itti bada waan laaphisinanillee isin dubbatina waan baddu akka afaan hin baane jecha bada akka hin dubbanne akka nu ijoollee teenan saalfachiin haawwama fedhe ijee haa dhufanii obsaa ofirra dhaabbadha ammallee taana mucattii tana ofitti qabaa haawwama fedhan jedhanii hin kijiban malee namni birrii takkatti gargaaru hin jiru akkuma qara waliin baddanitti dhibee namni martuu dhibama ani adda fayyaa qabullee dhukkubsachuu danda'a jarana nu'uu warri fayyaa qabu warri suuqii qabu cufannee mana taa'aarra namni dhibamaa jira akkamiin dhibee nama dhibamu akkamiin nama arrabsitan maa mucattii tana mataa isii jeettan mucattiin tun bar isinit dhagahamuu qaba adda lubbuu fiirra osoo tarkaanfii fudhattee raattee bar namni martuu akkana walin laalu akka amma jedhan kanaa miti ragaa qabna jettanii gisee sagalee namaatii fi sattarii namaa gabbaaftanii miidiyaa kanarraan deemtan sheemi isinit haa ta'u isin dubartii miti teettanii boru ilmoo eeggattanii heerumneerra jettanii maqaa namaa balleessaa deemtan maal heerumtanii osoo heerumtanii raattanii jaarsa
keessan kabajitan tokkoffaa irra namni bultii qabu sattarii namaa dhofata kanaaf dammoo ammallee taanaan wal ta'aatii mudhatti sana bakka tokkoon gaha isi ammallee dhibame gettee isin hin gaafanne mallaqa isin hin gaafanne jedhan ila bakki duratti ana mucaan dhiiraa sun na aarsee arrakkadhe birrii na gargaarin jenne haadha tiyya gettee ila rabbiillee kan namatti argu amaanaa rabbiillee kan namni nyaatu ani rakkadhen jenne haadha tiyya jajjabinna ittiin naa kadhadha namni isitti aantan sagal viidiyoo isiin gadhifte isa argee ture malee rakkatte haati tiyya sunuuta dhibamtu naa gargaaraan jenne anuu rakkadhe naa